በተመሰራ ሲዱበታ አየ ሰላም እንዴት ዋላችሁ? nama sidura seenee jira diiga usjedhe masara takkani nagaa jirtu fayyaa keessanii alhamdulillah rabbil alamin gaafi gaafatamteef deebiin kennita gaafachuu diga sumayya gaafachuu danda'u gaafi gaafatamteef deebiin kennita keetis deebina keetis deebina kenna anis dubbachuun barbaada tokko ana dubbisi jalqaba irratti gaafi gaafatamteef deebii kenna hayye itti fufi gaafi dhageetteerta kara deebitti ragaafaan sumayya ani akkatti nama miidiyaatillee miti mana keetis galee rakkoon qabu waa'ee keessin dubbatini waa'ee keessin dubbatini waa'ee gastii biyyaa sin dubbatini waan macaafaa dubbatana infed waan tokko dhaga'u tokko ani anan dubbadhu ijoolluma keenya kiristaanaa hin barbaadu isaan irraa sin dubbatini infed mana kee banadhu waan dubbadhu isaan irraa barbaadu hin barbaadu mana keetti godhu mana keetti godhu atuunis gaasirra keessee jirta isaan irraa sin dubbatin anarraa sin dubbatin nama takka irraa dubbatin waa'ee macaafaa dubbatu waa'ee lubbuu dubbadhu isa si baasa maal koota dubbatta waa'ee ijoollee waa'ee kiristaanaa ofii ishee gastii teessee warana jala gaurraa dubbattu isheen dabbaru isheen maal barbaade dhufte gadi bu'yatillee taa'e hayyee desta baga oltana keessan desta nagamu sagaleen ko akkamiin egaa ragala kaasa Betul. ya habibti Akkam nagaa kara de seeni me. qoyati ati garu yoon gaafin kiya babayya simiti Waa'ee gaafis dhiisi la bareedduti. Waa'ee kiyas dhiisi waa'ee gaafis dhiisi. maal gaafiif deebiirra jirtaa miti Deebisuu bichaatti seen. hin gaafatamtu ati Rakkoon qabu booda gaafataa deebiiruma bichaa deebisuutti seeniin siin jedhe. ati musliima kee walitti qabdee too hin barsiifattu waa'ee tawaayidoo maaltu si galche nama hudduu keessii qotuu dhabame ati kana argattu malee Akkam baala gatta dhalaa taate annaa lillaa. Akkam baala gatta dhalaa taate. Astaghfirullah laasim laa ilaaha illallah. Wallaahi jecha kanaan namaan jechuu hin danda'u. Hayyee eenyu namni xaantu kennaadha maqaan ishee onnee ka qabdu. Akkamitti Sumayyaa? Nagaa alhamdulillah akkami? Jirra galata Waaqayyoo. Jirtaa lubbuu? Jirra. Haaya. lesh muyiin irratti qabdanan Hayyee kennaa gaafii gaafatamne dhageettee jirtamii? Nagaya. Hayyee. Dhiifama naa godhe ati waa'ee amantaa malee hojii biraan qabdu. Kan maali gaafii? maalifama shi gaafattan tana daddabeeticha Abdi assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalid akkami nagaa jirtu? seeraan qabdu asuma baddaa teessee Kanas gaafatan aan deebisu. sallamte odoo Meera mi tokko baddaa xiqqoo ishee boqonnaa fudhattee dhufa. Tuma dadhabne miidiyaa kanarratti Khalid? Abdi. Aara dhugaa Waaqayyo nama si hidhatoo qabaatte saa hidhatanu amantaa keenyarraa bu'ii tokkeetuma hordof ishee Kenna assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiristinnaa jetti qoshaashitti amantaa isaa waan hin beekne baate Namni akkumatti nama bira taa'ee nama arrabsaa ijoollee. zift isa zift sammuunis si Mijaa maal taate? Maal taatan? waa'ee amantaa gizimunda waa'ee amantaa maaltu si dhibe waa'ee amantaa kee Ishi bareedduu bara ilaalaan maal fakkaatti namni tokko qaanyi ka jedhamu tokkoffaa yoo miidiyaa ba'ee nama arrabsu yoo ganda nama arrabsu yoo nama dhuunfaa arrabsu waan baalagee jedhe ani garuu akkam waan lubbuu teessanii anas isinis fayyadduun
isiniif kennaa jira. dhageessu Bakka mayyaa kanatti homaa jechuun Sumayyaa teenya galatoomaa. Abbootii fi barsiisonni gaafa nu barsiisan damoozan nu barsiisan. Ati garuu waan beektu irraa natsaa nu barsiista. Galatoomii naan jedha na galateeffadha malee nan arrabsina bu'uuma takka galata afaan keessan ani keessaa. dhugaa waaqayyo si arrabsu maaliif naan jetta laalleessu mayyaa dhiifa manaa godhu jechuudha. Biraa gabbaamteetti. Amma fakkeenyaaf ani barbaade dhagaattuu namani amantaa waan Bari maamaa kiyya hidhamani siin hin jenne hayyee waan itti amantu san irraa ragaadhaan nu barsiisin siin hin jedhe bara. Mikinaatu anis barachuu hin danda'a namni biraas barachuu danda'a. itti barsiisuu dirqama qabaa. Barri qaban kaa'e macaafni maal siin jedhe gaafii gaafatamtuuf yeroo hundaa qophaa ta'ii taa'ii siin hin jedhe. Siinii galee anaa miti bar macaafa qophaa ta'ii siin jedhe. Jecha macaafate yoo bultee fudhadhu. Ani gina illee tokko nagarran. Ishi amantaa keessan dhiisa tooyii keenyatti kootta jechuu keetu mii maal jechuu keetu. Dura kan kee baradhu akka beekta yoo kan kee barate waan biraa barachuu hin dandeettu. Macaafni maal akkasiin jedhu baradhu ragaa wajjiniin baradhu macaafni garamatti si ajaju ofiisaayyuu karaa sirrii gara waaqayyoo tokkichaatti siitiin ajaja. Ammaaliifan iccitii qurbaana fi iccitii sillaasee iccitii takliilii kanirraa isin barsiisa beektanii ustaazonni keenya waa'ee Yesuus isin barsiisan waa'ee sillaasee isin barsiisan. Cuuceewwan jala kanatti qeessonni beeta maqdasii keessatti gootu kan warra beeta maqdasii tajaajilaa ture beeka malee warri alarraan beeku. Akka iccitiitti qabatanii taa'ichaa jirtani waan ta'eef jechuudha. Amma fakkeenya iccitii qurbaana isinii kaase bareeddu maalirraa hojjetame inni duratti wayiniif daabborraa hojjeta qamadiirraa hojjeta maanaan jette. Dhugaadha garuu shan damma kan itti makasan ni dagatte maaliif afaan namaatti waan mi'aawuuf dammallee itti godhan. Wayiniin illee qaamiin isaanii mi'aawaa itti kaaya dhugaadha wayiniin dammoo alkoolii qaba. Qamadii ufuma keenya facaasne ufuma keenya qonnee ufuma keenya baabura deemnee daaksisne waynii mana dhugaatiin finneetiin itti kenne daabboo manatti daasnee tolchine dhoksinee yoo beete maqdasii kenne isa san nuun baatanii itti fidan jechuun dandeessan. Inni sun waan lubbuu itti fayyisuu hin danda'u. Dhugaadha itti fayyisuu abadan hin danda'u. Dhiiga foon waaqayyoo ifanii fiddanii waynii alkoolii fi fiddanii daakuu daaksistanii daabboo tolchitanii ittitiidha. Kun foon waaqayyooti kun immoo dhiiga waaqayyooti nyaadha dhugaadhuun jechuun dandeettan. Dhagee gisee tokko nyaatamu haraama waan ta'eef. Dhagee gisee tokko jechuudha. Waan Digaa'ee biyya bal'aa dameen qabxaa የዘላለም ሕይወት ይኖራል soba wallahi. Dhagee nuu ta'e si maaltu si galcha. Nuuf ta'e nuyi waan barbaade. Bar uummata jaahilummaatti oofinaadha waan kun waan dogongoraati. Isinin jedhee isin barsiisaa jira bar dogongora ta'uu isinis qalbiin teessan isin beekti. Isinii galee afaan keessatti si fudhachuu deemalee wallaahi oo billaahi waan kun dogongora ta'uu amma atumtiin kunuu akka dogongora ta'e keessa keetti ni beektu. Laakiin afaan kee ragaa siif hin bahu. Dogongora ni beektaa sun waan kun dibaa akka ta'e. Si adeemsu dhugaa waaqayyo. Mi'a yoo jettu qamadii fi wayiniif dammi si fayyisaa? Ni jechuudha. Ittamani kan dhagaan na fayyisa. Samuun ishii Dargaggoon mana keessatti daabboo tolchadhuuti niini. Wayinii dhugaa daabboo nyaadhu erga si fayyise. Damma irra dibachaa daabborra. Erga sammuu ganama fayyisuu qabnuuti ganama mulawwaa godhannee damma irratti nagnee nyaanna bar. ati jechuudha maaliif namni nu kan guddannee kan hagarraa geenye musliima fi waliin guddannee har'allee waliin nyaan maa baxabbaxaa fi amantaa lamaa namni tokko na gargaara eenyu jira haa jirta abdiin jirtanii. nu kan guddannee geenye musliima waliin waan ta'eef afaan hin bal'ina sirra deemtee roottoo sharmuxa. Uffata aadaa Oromoo uffachaa Ijoollee afaan hin badina. Khayr inshallah. Bacamtuu tana shamtuu kana malee maal nyaatti birri ajooftu. Abdii jirta abdiin dubbatu hojiirra jiraane. Khayr inshallah. Maal ijoo baana marasitu Allah almusta'an. Kitaabni keessa hin dhowwaa jiru. Dhugaa waaqayyo. Ibidda qileesiin tu warri nama arrabsitanii jedha. Maaliif nama arrabsina? Ibidda seenuu filattamu ijoo maali? Dhageen waan hin taane inshallah. haasa'uun hin fayyadu. Ergaa gaafii si deebisaa ka maal gaafii gaafachuun badiidhamu jiru. Gaafii si deebisaa ka. Gaafii gaafatte bara mucayyoo waan balleessine bara gaafii amalaan naamusaa isin gaafatte amantaa keessa hin arrabsine kabajumaa isin gaafatte waan ta'eef kabajumaan deebisaa fi yoo deebii qabaattan yoo deebii hin qabaanne immoo lakki hin dandeenyu jedhaa malee arraban dheeratti na jiru gaarii miti. Tolee akkasii waaqayyoon jaallatu waan akkana kana. Ortodoksiidhaati kenna. Nagama.
Ni jala sagaleen jakaared. أيوة هي جلبت إذا خير إن شاء الله. أبدين فايو جاتني سيا غرغرني سميا وجيرن جرا. Ayye. Ali. ولن دبر. Kenna assalamu alaikum salaman una ta kenna. Kennu. Negia. Baga wal mange nyanchi kotu ya echuna na tisnara ko daddu kit manu arab sani. Me ko istinerga. Me amma kabad. Hindi desi bahi devi o hame. Ha? Bahi devi me. Bahi askot me. Nga sani ali salam ali assalamu alaikum. Akami. Eda usas kesa jurtu atin le kena rakasani. Jumashi desan. Me wara dira kana dubbisi. Jarra galata waaqa. Yo, nagaa galata waaqayyo. Sagaleen abdiin jiru ijoollee sagalee abdiin tun jirre waan akka dubbadhu feetaniiti. Sagalee aliin jiru jedhan bahii deebi bahii deebi atis. Tole. Gadi bool deebi sirrii miti har'a silqeen kiyya maal fakkata hin beekon. Amma gasti namas gashuu hin danda'u buusus hin danda'u. Deebisaa gashaan himee. Taaptaabii dhaabbisu mayyaa taaptaaf godhaa jiru. Ijoollee taaptaaf godhaadhaas ni jira obbo Khalid. Yaa kanaaf yaal tokko yeroo hin godhamne akkas godha. Hayyee. Taaptaaf godhaa jirullee komantii qofan ta'inaati. Taaptaaf qophiin kee godhame. Ali tokko saafi. Yaa. Deeqaa takkaaf qophiin kee godhame mana kanatti sin laala hin dubbadu deeqaa takkaaf sin mallaala. Ishee maal ture ajandaan keessan? Wal arrabsaa dhuftan na fakkaate. Lakki nuti nama arrabsus hin feenu. Nama sin arrabsinu maalish. Nama amantaa nama qaqqaboo. Lakki nuti amantaa kennaa rabbitu ol qabe waan ta'eef namnis gadi hin qabu. Kana eenyu rabbi qaqqabere? Lakki nuti amantaa namas gadi hin qabne ni barsiifna. Ati amantaan kee maal Zarihuun? Inni waan fedhe haa ta'u garuu amantaa nama gadi qabanii kan ofii ol qabu inni ta'a inni waliin jiraachuu ni danda'ama. Akka dhiiraatti dubbadhu. Amantaan kee maal inni obboleessa? Xiyyamee bara amantaa kiyya guutura. Maali ortodoksii lama beenteedha? Amantaa kiyya mallattoo kiyyaanoo beekuu hin dandeessa piikcharii ilaalte. Ortodoksii dhaayyee. Piikcharii kennu ilaale banagaraachilla. Kennaa buusatiniini kennaa kana buusatiniini kennaa ta'an galchaa please. Hayyee Zarihuun mee iccitii qurbaana irraa dubbataa irra.